Sabboonaa Gaddafaa seenaa jireenyaa artistii Nuwoo Goobanaa akkattaa nutti dhiyeessa. Ya ilmaan koora dakaba isiniin jetti harmee. Jabaan jabduu hojjatee jabaa hedduus biqilchee umurii isaa guutuu waa'ee tokkummaa Oromoo lallabaa raga'ee guyyaan beellama isaa geenyaan aduuf addunyaatti nagaa dhaame artistii Nuwoo Goobanaa amajjii 10 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Artistiin hangafni hanga jiraatetti quuqama saba isaa aartiin himee madaa fi godaannisa uummataa galmee jechootaan qindeessee walaloon miidhagsee aartii Oromoof utubaa dhaabee artistii Nuwoo Goobanaa magaalaa Dirree Dhawaa bakka ganda Araaraa jedhamutti abbaa isaa obbo Mohammad Goobanaa fi haadha isaa adde Faaxumaa Damirraa bara 1940tti dhalate. Jaalala firaa gosa sabaa fi biyya isaaf qabuun onneensaa kan guutamte Nuwoon maqaa akaakayyuu isaatiin waamamuun waan jaalatuuf jecha abbaa isaa obbo Mohammad osoo hin taane maqaa akaakayyuutiin Nuwoo Goobanaa jedhamuun akka waamamu seenaan dhaloota isaanii hima. Hojiin aartii lafee dhalootaa ta'uu fuulduratti akeekuun ijoollummaadhaan jaalala sirbaatiin kan qabame Nuwoon wayitaa akka har'aa bilisummaan afaanii aadaa fi amantii eenyummaa fi mirgaa hin jirre yeroo sirni nama nyaataan afaan ofiin dubbachuu qubee ofiin barreessuu fi eenyummaa ofii baasanii mul'isuun akka hin dandeenyeef nama ukkaamsu bara bulchiinsa Hayila Sillaasee keessa hojii aartii eegale. Yeroo bulchiinsi sirna dargii seenuuf jedhus hojii Nuwoon amaleeffataa dhufe kana sirni bulchiinsa Hayila Sillaasee waan hin barbaanneef bara 1968 Nuwoo fi hiriyoonni isaa hidhaa fi saaxilamanii akka turan illee himama. Yeroo gabaabaa erga hidhamee boodas hidhaan qoraasuma dhiiraati jechuun hojii aartii Oromoo sirbaan jabeessus akkuma goototaa fi artistoota Oromoo biroo dhiibbaa sirnaatiin umurii isaa gara caalu baqattummaadhaan dabarse. Adeemsa keessa jiru mo'achuuf jecha osoo Oromiyaa jaalatuu biyya hambaa kanneen akka Jibuutii, Yemen, Saawud Arabiyaa, Itilii, Kanaadaa, Keeniyaa fi biyyoota biroo hedduu keessa marmaaruuf dirqameera. Jalqabaa akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 1979 gara Jibuutiitti kan baqate Nuwoon boodarraa bara 1980 keessa immoo gara Yemenitti ce'uun jireenya baqattummaan guyyaa lakkaa'u itti fufe. Yeroo Jibuutii turettis aartiin Oromoo hangana jabaachuu baatullee meeshaan muuziqaa ammayyaa fi haalli mijataan dhabamuus albeema isaa kan jalqabaa manuma keessatti gitaaraa fi kiiboordiidhaan dabalee sirba qabsoo fi jaalalaa onnee namaa madeessan hojjatee milkii gonfate. Sirbi Nuwoon bara sana Jibuutitti albeema isaa jalqabaa hojjate keessaa tokko sirba qeerroo mataa tuutaa injarjar suuta suutaa jedhu ture. Itti dabaluunis albeema isaa lammaffaa keessatti sirba seenaa fi quuqaa aadaa qabu yaa galaana jiru jedhu jireenya baqattummaa isaa fi hiriyoota isaa kana ilaalee kan sirbee hedduu beekamtii argatee fi kanaanis yaa galaana jiru fuutee namaan deemta fedhii tiyyaan ilaaltuu tanteetiin adeemta goojjoon ani ijaarradhes fuuteen irratti diigda jechuun waan baqattummaan biyya hambaa nama gootu walaloo fi yeedaloon miidhagse maxxanse. Hojiin aartii Nuwoon yeroo dukkanaatti saba isaa dammaqse birmadummaan akka dhufuuf hojjechaa ture gurra hawaasa Oromoo keessa ture. Nuwoon yeroo sanatti sirba qabsoo Saawudii keessatti waraabee gara biyyaatti erguun uummanni akka dhaga'ee dammaqu waan godheef biyya keessatti yeroo sana sirba Nuwoo dhaggeeffachuun yakkamaa nama godha ture. Yeroo sana Dirree Dhawaafaa keessatti namoonni sirba Nuwoo waan dhaggeeffataniif qofa daraaramanii fi ajjeefaman danuu ta'utu himama. Imalli baqattummaa Nuwoo fi hiriyoota isaa itti fufuun Riyaadirraa gara Ijiptitti achi immoo bara 1975 gara Xaaliyaanitti baqachuun biyya hambaa tokko lamaan lakkaa'e. Ergasiis Roomaa irraa bakka waggaa dheeraaf jiraate Kanaadaatti godaane hojii aartii finiinsuun yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'u warreen saba isaanii dammaqsaa turan hedduun abdii Oromiyaan bilisoomuuf jedhuun gara biyyaatti deebi'anii ture. Waamicha bara 1991 addi bilisummaa Oromoo godheen qabsoo aartiin finiinsan keessaa qooda fudhachuuf Oromiyaa lafa alagaan weeraramee Oromoof keessummaa taate Finfinneetti deebi'anii osoo gara biyyaa hin dhufin dura Nuwoon quuqaa waa'ee Finfinnee fi Oromoo irratti jiru kan ittiin kaasee sirba Finfinnee jedhu kiraara isaatiin sirbee ture. Waan sirni yeroo sana maqaa fi lafa Oromoo maqaa jijjiiree qeequun kan sirbeedha. Finfinnee yaa handhuura biyyaa maqaan geeddaramee taatuyyuu ababaa jechuun weellise. Booda haalli akka yaadame ta'uu dinnaan yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa ba'u innis hiriyoota isaa waliin Kanaadaatti deebi'e. Erga gara Kanaadaatti deebi'ee sirba mata dureen isaa Gullallee lafa seenaa jedhu sirbe. Kun immoo seenaa Oromoon Finfinnee irraa qabu dhugaan kana keekee fi Oromoota hedduu kan dammaqse ture. Sirba kanaan waan gaafa Gullallee ture ta'ee fi yaadannoo fi quuqaawwan ture hedduu keessatti kaasuun Gullallee lafa seenaadha baay'eedha kan si yaadatu Oromoon sin irraanfatu jechuun seenaa gaafas ture dhalootaaf dabarse. Naayinii waan natti waamin jechuunis dhiibbaa sirni bulchiinsa TPLF raawwates qeequun aartii sochii itti fufe. Nuwoon Kanaadaa irraa gara Keeniyaattis deebi'u
dhabuun waggoota 3 Naayiroobii erga jiraateen booda bara 2000tti immoo gara Itoophiyaatti deebi'e. Sana booda waggoota 13 dura guutummaatti jireenya isaa gara biyya abbaa isaatti deeffachuun waggoota 6 fi hojii aartii hojjechaas ture. Waggoota 7 darbanii hanga ammaatti sababa dhukkuba isa mudateen ammoo manatti hafe hojii aartii jaalaturraa sadda ba'e. Sirboota isaa tokkummaa jedhuun tokkummaa lallabee tokkummaa hawwees osoo hin argin boqote. Isin waamti harmeen jedhee kan weellises kaan gara biyya isaaniitti deebi'anillee hedduun biyya isaanii lalistuu jaalatanitti deebi'uuf carraa kan hin argatiin hedduudha. Markabtoo kan jedhes markabni jireenyaa jalaa garagalte, markabni du'aa fudhattee Oromoofis ta'ee firootaaf gadda dhiiste. Munaatoo kan jedhes nama sirbamteef godaannisa onnee taate nuun jiruu fi jireenya addunyaa kanaatti nagaadhaan mate. Wanti nama gammachiisu garuu hanga lubbuun jirutti nuun tokkummaa fi jaalala geeraree sirbee hojiiwwan dhaloonni hin daganne hojjechuun labata dhufuufu karaa saaqee jaalala barsiisee tokkummaa itichee aartii Oromoos finiinseera. Kanaan alas sirboota tokkummaa isin waamti harmeen, alaabaa Oromiyaa yaa goobanaa, har'a guyyaan kan Oromooti yaa biyya too gaarii, ililchimee saba koo baatu yaa midhaan baatu, manni koo daggalaa intala Oromoo, gullallee lafa seenaa lalisee roobaa galmoo, buliqeerroo Oromoo waa Suudaan, Oromootii iyoo Somaal walal, yaa Rabbi galanni keeti kan jedhu faas sirbeera. Nuun sagaleedhaan sirbuun cinaatti immoo meeshaalee muuziqaa akka kiraaraa fi kaanis ni taphata. Afaanota Sumaalee, afaan Arabaa, afaan Amaariffaanis sirbeera. Afaan Oromootiin alas afaanota akka afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa, afaan Arabaa, Sumaalee fi Faransaayis illee dubbachuu danda'a. Weellisaa hangaftichi Nuwoo Goobanaa tokkummaa Oromoo irratti ejjennoo hin sochoone qabu. Waggaa tokkoon dura dhukkubni isaa erga itti cimeen boodallee du'aa fi jireenya gidduu ciisee Oromoon tokkummaa isaatiin alatti waan biraa hin qabu jechuun tokkummaa keessan cimsadhaa jedhee gorsaa ture. Jaalalli, jabeenyii fi beekumsi du'a nama oolchu akkuma jedhamu artisti Nuwoo Goobanaa dhalatee waggaa 74tti amajjii 10 bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Boqochuun artisti Nuwoo Goobanaa dhaga'amuu hordofee dinqisiifattoonni isaa fi uummanni Oromoo bal'aan akkasumas uummanni Itoophiyaa gumaachii fi aartiin qabsoo guddaan artistiin gameessi kun gochaa ture seenaa yoomiyyuu hin dagatamne waan ta'eef dhaloonni galmee goototaa keessatti seenaan yaadata jechuun gadda isaanii ibsachaa jiru. OBNs maatii fi hiriyoottan isaa akkasumas uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawweera. Ya ilmaan Oromoo